Harka ol qaba. Kanuma isin cina. Ol qaba kana samit. Nuti kairon jaishi. Nuti kairon. Arabba Bobahara Dinamashi. Akkasumas milishaan ummata bal'aan. Roorroowwan ummata Oromoo irratti. Karaa daangaatiinis. Karaa adda addaatiin. Seensotaa fi hattoota. Qabeenya ummata Oromoo saaman irratti. Ni qabsoofna. Baay'ee galatooma. Asumaan ergaa gabaabaa tokkummaa sirna deebi'ee kan isin dhaamu. Dargaggeessi keenya caasaan mootummaa sadarkaan jiru ammaan dura wanti nama ajaa'ibsiisu diinni garaa fi duudana godhaa turee biyya. Ummatuma Oromoo keessatti maatii tokko keessatti abbaa fi ilma akkasumas obboleewwan karaa adda addaatiin diinana godhaa turee jira. Inni kun tooftaa diinni uummata Oromoo ittiin facaasuuf yeroo Minilik irraa jalqabee uummatee ittiin deemaa ture. Uummanni Oromoo ofumaaf uummata Oromoo irratti akka bobba'u taasisaa ture. Inni kun tooftaa Miniliki wanta nama ajaa'ibsiisu Oromoo sirna gadaatiin waggaa jaarraa 16 irraa eegalee biyyattii tana keessatti sirna dimokiraasii sirna addunyaa tanaafis fakkeenya kan ta'e dimokiraasii amma yeroo ammaan tanaa Ameerikaan ittiin dagaayitu kana kan fide uummata Oromooti. Isa kanaaf bakka hamilee fiduu seenaa uummata Oromoo kan dhokate wanta nama ajaa'ibsiisu dimokiraasiin addunyaa kanaaf kan gumaache kan jedhamu uummata Giriik warra jedhamu biyya Giriik jedhamu. Isa sayyoo laaltan uummata Giriik osoo hin ta'in uummata Oromooti. The stolen legacy of Oromoo kan jedhutu jira biyyoota Awurooppaa keessatti jechuudha. Isa san maaliif yeroo sanitti uummanni Oromoo